nyaata hojjete kan natti keessi baay'ee jaaladheedha na hordofa. Nageenyi fi jaalalli waaqa isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii siinqeetu akkam jirtan fayyaa keessanii ani jira galanni waaqayyoof haa ta'u baga nagaa taatanii baga jiru kana eedan isiniin jedheera. Har'a ammoo keekii saani tokko irratti yookiin immoo waan tokko keessatti ayinataa lama akkamitti akka hojjennu yookiin kalarii lamaan akkamitti akka hojjennu bakka tokkotti ilaala jechuudha osoo garagaratti hin baasin saanuma tokko keessatti yookiin immoo meeshaa ovenii keessa naquun keessatti isa tokko ayinata lama yookiin kalarii lama akkamitti akka hojjennu waliin ilaalan sin jedha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa itti qabadheen jira. Aannan nan qabaa, daakuu nan qabaa, sukkaara nan qabaa, zayitii nan qabaa, baking powderii fi vaniliyaa alunqulaalii jechuudha. Unqulaalii firee 3-4 qopheeffachuu hin dandeessanii akka baay'ina mana keessaniitti jechuudha. Kanaaf ani unqulaalii 3 qaba. Unqulaalii erga itti cabseen booda gara maashiniitti deemna jechuudha. Unqulaalii fi zayitii sukkaara akkuma yeroo hunda bakka tokkotti daakuu bakka tokkottan bilendarii godha jechuudha. Isa jajjara kana bakka tokkottan bilendarii godha hanga inni naaf furdatutti jechuudha. Tokko namni tokko aannanis bakka tokkotti godhanii bilendarii gochuu danda'an garuu ani aannan dhumarran bilendarii godha malee bakka tokkotti bilendariin godhu sukkaara fi zayitii vaniliyaan bakka tokkotti bilendarii godha jechuudha. Bakka zayitii iddoo zayitii san immoo dhadhaa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Batarnawaa fayyadamuu dandeessanii maraa inni jira gabataa qibee kan jedhamu san jechuudha. Isa fayyadamuu dandeessanii wanta mana keessaa qabdan wanta mana keessan keessa jiru fayyadamuu dandeessan jechuudha. Iddoo kanas immoo zayitiin barbaadnu jettan iddoo san buusuu dandeessanii zayitii barbaadan zayitii buusuu dandeessan jechuudha. Karaa gabaabaadhaan keekii ayinataa baay'eedhaan hojjetamuu danda'a waan ta'eef karaa gabaabaadhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Meeshaa lama yeroo tokko warroonni mana madaam keessa jirtan namni tokko chokkoleetiidhaan barbaada sitti chokkoleetii argaa jirtanii ani chokkoleetiidhaan hojjechuudha isa tokko jechuudha. Ijoolleen keessattuu ijoolleen daa'immanii jechuudha. Tokko chokkoleetii barbaada tokko immoo vaniliyaa barbaada tokko immoo kalarii biraa barbaada jechuudha. Jara san gara garatti yeroo lama hojjechuu irra meeshuma tokko keessatti yeroo tokko hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu na duuka bu'aan isin jedha. Akkasitti soon barbaadan immoo hojjechuu dandeessanii. Kanaaf ani akka bilendaa godhaan jira. Sagalee akkasiin jalaa seenuuf sagaleedhaan jechuudha. Kanaaf bilendaa kee ergan akkatti rukutee kenninaa fudhateen booda daakuu kiyyaan qopheeffadha jechuudha. Daakuun kiyyaa dura gingilchee min qopheessa jechuudha. Ergan bilendaa kee duraan qopheeffadhe daakichi kun immoo gingilfamuu qaba. Maaf gingilchuun nu barbaachisa? Keekiin keenya baay'ee tokko fakkaatu jira jechuudha. Keessa isaa lixinu jalaan ta'u kun keessa isaa nu jalaa maal jedhaan misaa'u maal jedhama garuu dhiifamu na godhaati. Saniif jechuudha asirratti amma isa qulqulleesseen jira waan ta'eef baking powderii maankaa tokko akkuma argaa jirtan baking powderii kan mana keessaa qabdan fayyadamuu dandeessanii maankaa shorbaa tokkoon fayyadama jechuudha. Ani maankaa shorbaa tokko isa kanaan fayyadamu jechuudha. Akka baay'inatti yoo itti baay'ates mootummaan naannoo kenna waan ta'eef itti baay'achuu hin qabu. Isa akkuma jedhee isinis waliin gingilchaa yookiin immoo stiimarii kan jedhamu sanaan godha jechuudha. Jara kana immoo waliin handhaa yookiin immoo walitti adda baallaqaa kan qalaqalaa akkuma ta'e san jechuudha beekta waan ta'eef akka baking powderii fi daakuun wal gahutti jechuudha. Isa kan amma aannan itti naqa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan baay'ee tokko naaf furdatee jira. Haala kanaan ergin naaf furdateen booda bilendarii badambii yookiin maashinii badambii jedhamu qabna keekii hojjennu jechuudha. Maafi ayyarii naa boodan gisee tokko warroota keekii hojjetan ilaaltan jechuudha. Kanaafuu inni akka nuuf furdatuuf hundi unqulaalii fi zayitii fi sukkaara badambiitti wal nyaachuu qaba jechuudha. Kana aannan kanatti naqee yeroo tokko bichaan rukutu jechuudha. Akka inni naqallatuuf malee aannaniin asiin irratti sinaayidhaan rukutuu dandeessan rakkoo tokko hin qabu. Isa kana kun akkatti qopheeffadhee jira. Xaasaan koo immoo hin guddate waan ta'eef keessa isinitti mul'atu asuma immoo dhiifaman isin gaafadha. Dhugaa dubbachuudhaaf mana madaamii koo keessa meeshaan keekii xixinnaan kun gizaatinaan hin jira garuu kushiinaan dalagaatii fi kan ishee garagara jechuudha. Keekii tokko yeroo baay'ee kushiinaa keessatti hojjetama jechuudha. Kushiinaan garagara waan ta'eef achi deebi'ee as fiduuraan meeshumaan na bira jiru nan hojjedheen isiniin jedha. Kanaaf tokko meeshaa keessa fuutanii gadi gaddeebisan dalagaa hojii ulfaata waan ta'eef waan mana bira jiru nan hojjedha yeroo baay'ee keekii jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf argite immoo maaf meeshaa keekiin itti fayyadame jettee dubbattee ani immoo isheen jirtu waan ta'eef karuma kana yeroo gabaabfachuuf jechuudha kan fayyadamaa jiru akkatti daakuu kiyya waliin gaa jechuudha. Daakuu yeroo tokkotti naqina akkuma yeroo hunda isin jedhu yeroo tokko naqina keekii hojjetan keekii kamirrattu jechuudha. Keekii kamiyyuu akkuma feetanitti nu bareeda jettanii ofitti amantanii hojjettaniyyuu yeroo tokko hin naqina yeroo tokko naqtan
keessatti nu harka gaaguruu danda'a. Akkasumas immoo daakuu nu harka horachuu danda'a. Nuuf hin bareedu yeroo tokkotti naayine jechuudha. Xiqqeessinee yeroo tokkotti naayine filatamaadha jedheen yaadani gara kootti jechuudha. Kanaaf kan akkanatti waliin gaadhee isa bareecheen booda immoo haaluma argitan kanaanan waliin gaa jechuudha. Erga haala kanaan waliin gaadhee daakuun koo walnaa nyaatee isin akka bareedatti yoo ta'e kalarii lama waan ta'eef ani baay'een qallisu maafi hoo qallate yookiin immoo xinnoo ishee kana caalaa hoo qallate wal keessa harkaa deema waan ta'eef jechuudha. Keessattuu wal qixa ta'uu qabu yookiin immoo xiqqoo ishee kan of danda'e ta'uu qaba lixiin keenya akka keekiiwwan hoo qallate garuu baay'ee tokko bareeda jechuudha. Amma haala kan oduun daakuutti hin dabalin odoon godhee hedduu bareeda garuu ayina kalarii lama yeroo tokko isaanii tokko keessatti hojjedha waan ta'eef hoo baay'ee qallate wal keessa deema naaf hin ejjitu jechuudha. Kanaaf amma kun akkuma argitan kana daakuu kiyya jechuudha. Lixii kiyya kana qopheeffadhe kana bakka lamattan addaan baasa jechuudha. Saanii lamarrattan addaan qooda qixxeetti jechuudha. Garuu ani qixxeetti hin qoodu harka baay'atu chokkoleetii barbaada waan ta'eef gara chokkoleetii san baay'isee nan bifadha jechuudha. Isin immoo wal qixa hoo godhuu barbaadan wanna tokko safartanii yookiin xaasatanii hidhanii safartanii wal qixxeessitanii godhuu qabdan jechuudha. Akka wal isin akka haala gaariidhaan isin bareeduu barbaadanii akkasumas immoo kan chokkoleetii itti jaalatu sun namni isa nyaatu sun baay'ate immoo gara san immoo baay'isuu dandeessanii jechuudha. Rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf amma kanas godhadheera. Asirratti immoo chokkoleetii kiyya gilcheen itti dabala jechuudha. Kan mana keessaa qabdan kaakaa'oo paawudarii jechuudha. Kaakaa'oo paawudarii kan mana keessa jiru. Kiyya kana ta'eedhaaf keessanis immoo kana ta'uu hin qabu. Wanna mana keessaa qabdan jechuudha. Kaakaa'oo paawudarii kamiyyuu haa ta'u. Kana hoo hin qabaatin immoo gogogaa sun hin jira. Laaffistanii kun ibidda irratti ilaalaa gootanii asitti naquu dandeessan jechuudha. Kaakaa'oo keessa kaakaa'oo baay'eetu jira. Galariin hin jira. Wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kalarii kan nu jijjiiruu danda'an isa fayyadamuu dandeessanii. Daayitanii fayyadamuu dandeessanii. Akkasumas immoo ibidda irratti akkasanii laafuu gootanii lixiidha walitti naquu dandeessan jechuudha. Ani daakuu mana keessaa qabu kun paawudarii mana keessaa qabu waan ta'eef paawudarii kun fayyadamaa maankaa lama fayyadame akka baay'ina keessaniitti itti baay'isuu barbaadanii kana malee tokko immoo jira xiqqoo ishee darkiin tokko inni garuu biitadha yeroo baay'ee jechuudha. Baay'ee isaa ulfaata geessin isaa jechuudha. Kun immoo xiqqoo ishee mi'aadha malee biitaa miti yookiin immoo ulfaatu jechuudha. Asirratti immoo gaabira hoo dammaratan immoo iddoo kana buusanii bunatti dabaluu dandeessan jechuudha. Keekii bunaanis ni hojjetan waan ta'eef buna daakamaa iddoo kana buusuu ni dandeessanii. Ammas immoo dandeessan shittaa bunaa akkasiin kennuu barbaadan immoo bunatti dabalachuu dandeessan jechuudha. Rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Asirratti kun asiin ga'ee jira. Akkuma ilaalaa jirtan akkatti bareechee waliin dha'ee jira jechuudha. Akka kana caalaa isin gurraachatu kalarii baay'eetu jira waan ta'eef kaakaa'oo paawudariin hedduu kan kalarii biraanuu kennu sin jira. Kanarraa biraawunii kan ta'een jira waan ta'eef isa fayyadamuu dandeessanii. Amma meeshaa kiyya qopheessee jira asitti. Isa kana zayitii itti godhee zayitiidhaan dibama jechuudha. Zayitiidhaan dibaa zayitiidhaan argan dibeen booda akkana jalaa hin qabanneef beekin koo akkana jalaa hin qabanneef malee waan biraatti miti kanan zayitii dibu jechuudha. Akka inni jalaa itti hin qabneef akkana kan tabaraashaniif jechuudha. Kan erga zayitii kootti dibeen booda zayitii koo dibee daakuun itti bittisaa jechuudha. Daakuus kan itti bittisu hundi keessan hin beeytanii akka ofitti hin qabnee fi osoo gubatee illee daakuun irratti hafa malee keekiin keenya marqaan tabaraashaa jechuudha. Kun immoo keessatti illee marqaan gurraachatu. Kanaaf handaakuu dibanis ni jedha haaluma argitan kanaan qopheeffadhee nuti naqaan jira. Cinaa tokkotti kan naqee cinaa sanitti immoo adiin naqa jechuudha. Yeroo kanatti naqitan jechuudha. Hin deema waan ta'eef wanna isin dhaabbatu tokko qixxee keessa gootanii dhaabuu dandeessu jechuudha. Akka gamaa gamatti wal isin qixxaatutti qixxee keessa gootanii dhaabuu dandeessan. Ani garuu hin dhaabne maankadhaanis furdaadha waan ta'eef wal keessa deemu maankadhaan addaan baasuun hin danda'ama. Haalitiin koo yabbuudha waan ta'eef saniifin isin jedha kun akkuma argaa jirtan amma immoo cinaa kanaan adiin itti naqaa jira. Akka wal keessa jiraan deemu maankadhaan addaan baasuun isin jedha. Yeroo kana qixxee gamaa gamanaa keessa jechuudha. Wantoonni keekidhaan muramuun jira. Simbireen jira hoo ta'e isiniif hin galchine garuu dhiifama. Akka walitti hin tarree maankas godhuu dandeessanii akka keenyatti cilfaa shorbaa osoo hin taane cilfaa yeroo baay'ee ittiin dhaabafuun jira waan ta'eef isa san kan istireetii ta'e qixxee keessa gad dhaabuu dandeessan jechuudha. Akka jarri lama walitti isin jalaan makamu yookiin immoo maamma isaanis hin ta'u wanni ta'eeyyuu jechuudha. Qixxee keessa akka walitti isin jalaan taara addaan dhowuu dandeessan garuu keekuun akkuma argitan kana ta'ee jira. Akkuma sitti mul'atu kana immoo baay'is garuu hagas hunda waliin caalu chokkoleetii caalaa xinnoo jechuudha. Akkuma argitan kanatti akka itti bareechee jira. Kana oovnii keessaa godhaa jechuudha. Akka ittiin barbaaddanuu ta'e immoo jara kana wal keessa oofuu dandeessan. Kalarii bareedaa isinii kenna jechuudha. Jara kana malixuma kana lamaan iyyuu chokkoleetii fi adii kana jechuudha. Albeedhaan isaa ta'u
maakadhaan isaa ta'u migira bira qabatanii isaa ta'u akkasumas immoo wanna xixinnaa munni namni uumanni mana keessa jiru jechuudha. Qolli kibriitiinis ta'uu danda'a. Wanta mana keessaa qabdan isa sanii wal keessa oofuu dandeessan jechuudha. Ammaatanii wal keessa ooftan immoo kalarii baay'ee isaan garagaraatti barbaadan waan ta'eef akkuma argitan akkana ta'ee ba'ee jira. Oovinii kiyya 160 godhe jechuudha. Ani matuu silsaaraa hin maarakutu ማለት ነው ቪዲዮ asirratti kun akkatti bareedee haala kanaan haala nama hawwatuun naa ba'ee jira. Hedduu bareedaa, hedduu namatti tola. Dhugaa baay'ee jaallattan jedheen yaada. Yeroo baay'ee mana madaamii keessa kan jiru. Ani keessatti hin guunne meeshaan kun jechuudha. Meeshaan kun waan hin guutin ijoollee xinnaa hin qabnu kan jirtu ijoollee lamadha. Isheen kan madaamii kun tala madaamii koo biraa kan dhufan jechuudha. Isaan qofa barbaade waan ta'eef namni biraa keekii akkasuma hunda nyaata mana keenya keessatti numaa fi warrumaa sararaatan yootumaa fi ijoolleen xinnoodhaaf waan ta'eef jechuudha. Isin guuttanii fayyadamuu dandeessan keessattuu gisee keessummaa qabdan gisee haalli adda addaa isinitti jiru keekii meeshaa lamarratti hojjechuudha yeroo tokko kanatti hojjettanii bakkuma tokkotti waan maal jedhama በምንፍ kan jedhu tokko jedhama himaa yaalaa badeera. Kanaaf akkana jira hoo jaallattan laayikii sheerii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jira. Dhugaa keekii baay'ee namatti toludha, baay'ee nama hawwata. Lakkii kalarii gaas bakka tokkotti itti adda baallaqee hojjedhu walitti makee hojjechuu dandeessanii. Video biratti nagaan naa tura hojjatan like share subscribe gochuun dagatinaa hiriyoota keessanii himaa qooda nagaan naa tura.